Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota jituu Oromiyaa anaa dhufu baga nagahaan dhuftan isiniin jedha. Hundi keessanuyyuu har'a wanta qabadhee dhufeetiin jira. Hamma dhumaatti na wajjin turaan affeerraa kiyyaa comment like share gochuu hin dagatinaa. Hello akkam jirtu? Waa'ee risaa yookiin joobiraa kana beektu laata? Gosa allaatti jiran keessaatti joobiraa yookiin risaan morgachuu kan barbaadu qoraadha. Humnaan amma joobiraa amma risaa hin ga'u yookiin immoo guddinaan amma risaa hin ga'u. Garuu risaan gaafa lafaa ol ka'uuf jedhu dugda joobiraa sanarra yookiin dugda risaa sanarra ga'ee risaa sanaa asii gaciniina yookiin qofaa jechuudha. Risaan yookiin immoo joobirri garuu quraa sanaaf deebii kamiyyuu hin kennu yookiis ofirraa buusuuf yaalii tokko yoo hin godhu yookiin immoo ol jedhee ofirratti hin ciniinu. Callisee kaachuu isaa bal'isee gara sadarkaa guddina isaatti yookiin immoo gara samiitti asii ol dhiyaachaa deema balallii isaatti bofaa jechuudha. Egaan akkuma beekamu risaa yookiin joobirri sadarkaan itti balali'u sadarkaatti allaattii warri kaan balali'an miti. Inni duumessa uree deemuu yommuu danda'u allaattii warri kaan garuu kana gochuu hin danda'an. Egaa risaan akkas godha. Allaattii yookiin quraa isa ciniinaa jiru irra isaa keessatti baattatee gara duumessa irra keessatti deemaa jechuudha. Inni sa'aatii sanatti qilleensa guutuu argachuu gati danda'uuf quraan sun garuu dugda isaa irra taa'ee qilleensa guutuu argachuu dadhaba. Egaa inni hojii isaa duwwaa hojjechaa jira. Risaan hubadhaa. Joobirri sadarkaa itti balali'u sana qofa balali'aara malee hammina kamiyyuu raawwachaa hin jiru. Callisee amma sadarkaan balallii isaa dabalaa deemu allaattiin dugda isaa irra jiru sun yookiin quraan hafuura dhabaa deemu. Maaliif yoo jettan sadarkaa sanatti sadarkaa risaan balali'uutti balali'uu hin danda'u. Sana booda risaa yookiin joobirri akkas godha. Kochuusaa sana bal'isee akka allaattiin irra keessa jiru sun quraan sun gaafa hafuura dhabu gangalatee buutti haala mijeessaafi. Allaattiin irra keessa jiru sun quraanii ofirraa gangalatee yookiin risaarraa gangalatee gara lafaatti bu'aa jechuudha. Hafuura dhabee du'ee bu'aa jechuudha. Egaa maaliifan isiniin jedhee yeroo keessan wantoota xixinnoo irratti hin dabarsina. Callisaa hojii keessan hojjedhaa. Wantoota xixinnoof yeroo keessan hin kennina. Gaafa yeroon isaa ga'u sadarkaa isin deemuu dandeessanitti wantoonni baay'een isin duukaa deemuu hin danda'an gatiin ta'eef yeroo isaaniitti harka laatu. Callisaa gaarii gochaa deema. Callisaa hojii keessan itti fufaa. Abaluu natti dubbate jettanii, abaluu na miidhe jettanii, abaluu kana na godhe jettanii mogolee of hin buusinaa. Callisaatii gara sadarkaa sattaanuutti balali'a. Callisaatii gara guddina keessan sattaanuutti balali'a. Galatooma. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota kiyyaa walitti deebineetiin jirra. Chaanala kanarraa wantoota garaagaraa barachuudhaaf teessu. Kanaafuu like, share, subscribe gochuudhaan maatii tahaan isiniin jedha. Egaa galatoomaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye.